Kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu fi ulfaataa kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa 5ffaa jalqabnee barachaa akka jirru bulaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Boqonnaa kanaan egaa guyyoota darban kutaawwan 5ffaa, 4ffaa, 3ffaadhaan barachaa kan turre sababoota hojiiwwanii fi dubbiiwwan gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan bara foonummaa kan jedhudha kan ture. Barumsoonni kun kaayyoo waaqummaan isaa akka jirutti ta'ee waaqummaa isaadhaa ala kan jiran waa'ee isaadhaaf kanneen dubbataman kanneen barreeffaman innis kan dubbate kan hojjete sababoota afuridha jennee arfan isaanii tarreessine isaanis tokko tokkoon ilaalaa kan jirrudha. Kutaawwan darban lamaaniin sababoota lamaan kan jalqabaa gooftaan keenyaa nama ta'uusaa ibsuudhaaf foon keenya guutummaadhaan kan uffate ta'uusaa ibsuudhaaf jecha kan dubbate kan raawwate ni qaba. Akkasumas immoo kan lammaffaa fayyina addaamiif fayyina fooniidhaaf lubbuu addaamiif jecha kana raawwachuuf dhufuusaa ibsuudhaaf jecha yookiin immoo fayyina fooniidhaaf lubbuudhaaf jecha kan raawwate kan dubbate kan hojjete ni qaba jennee kutaa darbe kutaa 5ffaadhaan qabxii kana ilaallee turre kan dhaabbanne guyyaa har'aas immoo kutaa kanaan kutaa 6ffaadhaan jechuudha. Barumsuma kanaa itti fufuudhaan qabxii 3ffaa kan ta'u seexana gara ofiitti dhiyeessuudhaaf kan jedhu kan waliin barannudha kan ta'u. Abbaan icciitii uumaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee icciitii isaa ibsee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan qabxiin 3ffaan isa kanadha. Seexana gara isaatti yookiin immoo gara ofiitti dhiyeessuudhaaf jecha ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan raawwate yookiin immoo kan dubbate ni qaba kan jedhu qabxii 3ffaa kan keenye amma ni ilaallaa jechuudha. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti dursinee akkuma barachaa turre Addaam lammaffaa jedhamuudhaan waamama. Addaam lammaffaa waa'ee isaa beekuudhaaf dura Addaam lammaffaa waa'ee isa kanaa dubbachuu keenyaan dura waa'ee Addaam isa duraas beekuu qabna. Addaam inni lammaffaan qoricha Addaam isa jalqabaa. Addaam inni lammaffaan qoricha yeroo jennu kan diiyaabiloosiin kufe sana Addaam inni lammaffaa immoo diiyaabiloosiin mo'uudhaaf wanta dhufuudhaaf Addaam inni jalqabaa akkam ture kan jedhu mee haa ilaallu. Addaam inni jalqabaa Waaqayyo uumee gannata keessa erga isa jiraachisee boodaa diiyaabiloos boofa keessa dhokachuudhaan gara gannataatti kan inni dhufe. Gara gannataa dhufuudhaan sossobeetuu
daandii jireenyaarraa gara kufaatiitti isa deebise. Eenyuun? Addaam isa jalqabaadhaan diiyaabiloos jechuudha. Egaan Addaam inni jalqabaa kun diiyaabiloos foon bofaa keessa dhukachuudhaan dhufee haala kanaatiin jireenya irraatii gara du'aatti gara kufinsaatti akkuma inni deebisee Addaam isa jalqabaa kana bakka sanaa kaasuudhaaf kan dhufu Addaam inni lammaffaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo diiyaabiloos gara isaatti dhiyaatee mo'amuudhaan Addaam maal gataa? Kufaatii sanarraa ka'uudhaan gara jireenya bara baraatti deebi'aa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos diiyaabiloosiin kan mo'u akkamittidha? Diiyaabiloos gara isaatti dhiyaatee gara gooftaa keenyaatti yookiin immoo gara Addaam isa lammaffaatti dhiyaate. Akkuma gara Addaam jalqabaa sana deeme gara Addaam isa kanaas deemee dhiyaateetu mo'amu kanaadha. Qaba. Kanaaf gooftaan keenya seexanni gara isaatti akka dhiyaatuudhaaf dhiyaatee akka inni mo'amuudhaaf wanta raawwatanii qaba salphaadhumatti. Osoo ofitti hin dhiyeessin seexanaan osoo ofitti hin dhiyeessin akkasumatti mo'eera osoo ta'etu gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti waaqummaa isaatiin mo'e malee foon uffate hin moone jedhama ture. Garuu gooftaan keenya seexanaan yookiin diiyaabiloosiin kan mo'e Addaamiin kan fe'ise maal ta'etu foon namaa uffatee Addaam lammaffaa ta'uutinidha. Kanaaf Addaam lammaffaa kan ta'u kun seexanni gara isaatti dhiyaate akkuma gara isa Addaam jalqabaatti dhiyaachuudhaan Addaam jalqabaa kana kuffise gara Addaam lammaffaa gara gooftaa keenyatti dhiyaachuudhaan maal ta'uudhaaf jira? Mo'amuudhaaf jira jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti diiyaabiloosii isa Addaamii fi Hewaan dhiphisaa ture ofitti dhiyeessee ofuma isaatii jaallate jechuudha. Diiyaabiloos jaallatee gara isaatti dhiyaatee lubbuuwwan harka isaatti bitaa ture fedha isaadhaan amanee gadhiiseera jechuudha. Innaa gooftaan keenya diiyaabiloos gara isaatti akka dhiyaachuudhaaf kan raawwate ni qabaa kan jedhu isa kana ni ilaallaa jechuudha. Gooftaan keenya diiyaabiloosiin gara ofiitti dhiyeessuu isaadhaan dura diiyaabiloos akkam ture kan jedhu beekuun barbaachisaa saboota waaqayyo obbolaawwan keenyaa. Maaliif? Diiyaabiloos gara gooftaa keenyaatti kan dhiyaatu dura gooftaa keenya haala kamiitiin ture kan beeku kan jedhu beekuu danda'uutii qabna. Egaan gooftaan keenya gara lafaatti dhufee foon namaa uffachuudhaan nama kan ta'e icciitiin tawaahid yookiin immoo icciitiin foonummaa jechuudha. Icciitii baay'ee dhokataa kan ta'edha. Icciitiin tawaahid foonummaa. Icciitii foonummaa jechuun yaa dursinee barannee miti boqonnaa barumsaa dubbii amantaadhaan icciitii foonummaa jechuun Waaqayyo addunyaa kana fayyisuudhaaf nama ta'uusaa kan dubbatudha. Icciitiin ittiin addunyaa fayyisuudhaaf nama ta'u ilma Waaqayyo kun baay'ee dhokataa kan ta'edha. Icciitiin kun dhokataa kan ta'e diiyaabiloosiifidha malee ergamoonni beekaniiru, dhalli namaas beekaniiru. Ergamoonni qulqulluun Gabri'eel dursee beekuudhaan gara Dubroo Maariyaam dhufee dubbateera. Dubroo Maariyaam dhala namaa keessaa beekteetti boodas namoonni beekaniiru. Diiyaabiloos garuu kana hundumaa keessaa addadha hin beekne. Hin beekne dhuguma ilmi Waaqayyoo addunyaa fayyisuudhaaf foon namaa uffatee gad of qabummaa akkasiitiin dhufa kan jedhu unkaan beeku miti yaadiyyuu hin beeku. Kana kitaabni qulqulluun akkas jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:8 yommuu ilaallu bittoota addunyaa kanaa keessaa tokkollee ogummaa kana hin beekne. Ogummaa maalii? Ogummaa ittiin ilmi Waaqayyoo foon namaa uffatee addunyaa fayyise kana bittoota addunyaa kana keessaa tokkollee hin beekne jechuudhaan dubbata. Bittoota addunyaa kan jedhaman isaan kanadha. Diiyaabiloosiif hafuurota isaa yookiin immoo agaanintii warreen jennu jechuudha. Isaan kanaan kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti bittoota addunyaa jechuudhaan fayyadama. Gooftaan keenyallee galanni isaaf haa ta'uti kana dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 30 yommuu dubbisnu bitaan addunyaa kanaa ni dhufa. Kanarratti aangoo tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan dubbatannaa. Bitaa addunyaa kanaa jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbate akkasumas kitaabni bakka baay'eetti kan ibsu diiyaabiloosiif hafuurota maaliif yoo sanatti bulchiinsi hundumtuu kan isaanii waan ta'eedhaaf addunyaa hundumtuu harka diiyaabiloos irratti kufee waan tureedhaaf bitaa addunyaa jedhamee diiyaabiloos haala kanaatiin ka'eera. Lubbuuwwan namaa sassaabuudhaan si'oolitti naqee bulchaa turedha. Innaa bitaa addunyaa sababa kanaaf jedhame.
Egaan bita addunyaa kan ta'e diiyaabiloos kuni ogummaa kana yookiin immoo icciitii ittiin ilmi waaqayyoo nama ta'e addunyaa fayyisu kana tasuma hin beekne jechuudha baadhumatti. Jalaa dhokataadha. Waaqayyo nama ta'e addunyaa fayyisa kan jedhu jalaa dhokateedha. Booda gooftaan keenya dhalatee waggaa lammaffaa isaa irratti laphee Heroos keessa buluudhaan gooftaa keenyaan haadha isaa wajjirraan kan ari'ate illee ilma waaqayyooti jedhee miti. Kana sirriitti haa beeknu. Diiyaabiloos laphee Heroos keessa buluudhaan gooftaa keenya haadha isaa wajjin kan ari'ate inni kun ilma waaqayyooti jedhee osoo hin taane nama kabajamaa nama qulqulluu hafuurri waaqayyoo isaaf baay'ate jechuudha. Haala kanatti yaadeetu malee dhuguma ilmi waaqayyoo addunyaa kan uume addunyaa kan jiraachisu gad of qabummaa akkasiidhaan nama ta'a jedhee ololof qabaa kan ta'e diiyaabiloos lapheettiin kana yaaduu fi kan hubachuu danda'u hin qabu jechuudha. Innaa kana kan taasisellee Heroos keessa buluudhaan kan dhalate illee nama qulqulluu nama qajeelaa hafuurri waaqayyoo kan isaaf baay'ate ta'a jechuudhaan yaaduuti malee kanaatiin miti jechuudha. Erga sanaallee gooftaan keenya bara foolummaa isaa deddeebi'ee barsiisaa yeroo turetti diiyaabiloos dhuguma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uusaa hin beeku ture salphaadhumatti jechaadha. Hin beeku ture garuu maalidhaa? Gooftaan keenya laga cuuphaatti harka Yohaannis cuubamuudhaa yeroo inni ba'u sagaleen tokko dhaga'ameera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa sadeffaatti barraa'e kan jiru lakkoofsa 16 irratti samiiwwan ni banamanii sagaleenis ni dhufe maal kan jedhu kan hin jaalladhu ilmi koo isa kanadha kan jedhu ni dhufenna. Sagalee kana yeroo dhaga'u shakkitti galee jechuudha. Dhuguma kun ilma waaqayyoo ta'a moo hin ta'u kan jedhu shakki keessa galee jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya yeroo inni sooma isaa raawwatee gadaame Qoontos keessatti yeroo inni raawwatu guyyaa 40ffaa irratti ni beela'e jedhee isaaf dubbatamu diiyaabiloos gara gooftaa keenyaa deemuudhaan irra deddeebiidhaan si'a lamaaf maal jedhee ilma waaqayyoo yoo taate jechuudhaan gaafate. Shakkii qabaachuudha kun. Maal yoo taate ilma waaqayyoo taate si'a lama takkaa maal jedhee ilma waaqayyoo yoo taate dhagaawwan kun daabboo akka isaan ta'an taasisii. Ilma waaqayyoo yoo taate asirraatuu gad of darbadhu jechuudhaan shakkii qabaachuusaa ilma waaqayyoo ta'uusaa akka inni isaaf mirkaneessuudhaaf ilma waaqayyoo taate jechuudhaan shakkii yoo taate jettu nutti dabalee dubbachuudhaan haala kanaatiin ture jechuudha. Shakkisaan adda baafachuudhaaf yeroo gooftaan keenya barsiisaa turellee irra deddeebiidhaan yaalaa ture yeroo sana qofa miti. Boodas jechuudha. Erga gooftaan keenya cuubamee ba'eetu bara gooftaan keenya barsiisaa ture shakkii kana adda baafachuudhaaf baay'ee yaalaa ture. Kan jalqabaa gooftaan keenya ilma waaqayyoo yoo taate kana godhi kan jedhuudhaaf deebiin barbaadu isaaf hin laanne gooftaan keenya. Deebiin barbaadu isaaf hin laanne gooftaan keessa wanta beekuudhaaf isaaf hin laanne. Abdiin kun dhimma shakkisaa qabachuudhaan bara gooftaan keenya barsiisaa tures gaaffii kana qabatee dhiyaachaa ture bakka baay'eetti iyyuu gooftaa keenya irraatu adda baafachuudhaaf shakkisaan adda baafachuudhaaf isumarraa mataa masaa jechuudha. Isuma Kiristoosiin gaafatee isumarraati adda baafachuudhaaf yookiin gaafatee yookiin immoo fokkeessee dubbachuudhaan adda baafachuudhaaf yaalii baay'ee isaa tureera. Isaan keessaa tokko ilaallu. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 yommuu ilaallu maal jedhaa? Diiyaabiloos gooftaa keenyaa maal jedhaa? Yaa Iyyasuus Naazreeti si waliin maal qabnaa? Nu balleessuudhaaf dhuftee eenyu akka taate beekeera jechuudhaan. Maal eenyu akka taate beekeera. Ati eenyudhaa? Qulqulluu kan waaqayyoodha jechuudhaan dubbata ilaala. Kana immoo kana maal jechaa jirma kun isarraa buufachuudhaafidha gooftaa keenya irraatu iyyeen sirrii jette akka jedhuudhaaf kana barbaadeetu. Irraa buufachuudhaaf jecha eenyu akka taate beekeera. Ati qulqulluu kan waaqayyoodha. Ati qulqulluu kan waaqayyoo ilma waaqayyoo jechaanna ati kanadha jechuudhaan dubbateef. Innaa gooftaan keenyas immoo kanarratti wanta beekuudhaaf ilma waaqayyoo iyyeen sirrii ma'an akkasidha. Akka inni jedhee dubbatu irraa eegeera waan ta'eedhaaf gooftaan keenya immoo kana wanta beekeef maal jedhaa? Dhallisiituu ba'i jechuudhaan
dubbate malee ragaa tokkollee eeyyeen akkasidhaa lakkeen akkas miti kan jedhu waa'ee mataa isaa duukaa kan wal qabatu waa tokkollee hin deebisneef jechaadha. Waa'ee tokkollee hin deebisneef ittumaa jedhe dhallisii keessaa bahechuudhaan geggeesse. Innaa kana booda guutummaa bara gooftaan keenya dachaa deddeebi'ee barsiisee ture kan hundumaa keessa jechuudha. Diiyaabiloos maalummaa gooftaa keenyaa utuma hin beekin hafe jechuudha. Namas itti fokkaataa waaqas itti fokkachaa ture lamaan jechuudha. Doonii keessa yommuu ciisu akka taraa namaa tokkotti ilaalaa ture. Achuma keessaa ka'uudhaan immoo yeroo inni bomboleetti ajaju immoo hindi waaqa taalaataa jechuudhaan shakkaa ture. Yeroo inni beela'u akkuma nama tokkotti ilaalaa ture. Faallaa kanaa immoo warreen beela'an namoota 5,000 ol yeroo inni takkaatti nyaachisee kuufsu immoo waaqa taalaataa jechuudhaan haala kanaatiin shakkiitiin jiraachaa ture jechuudha diiyaabiloos. Innaa haaluma kanaan osoo jiruu guyyaan jimaataa guyyaatti gooftaan keenya fannifamu guyyaatti innumti diiyaabiloos ofumasaa lubbuuwwan si'ool keessa jiran baasuudhaaf jiru yeroo isheen geessu gooftaan keenya fannoorra oolaa jechaadha. Dursee diiyaabiloos akkam gochaa ture kakuu moofaa keessatti jechaadha. Namni tokko lubbuunsaa foonsaa irraa yeroo isheen adda baatu lubbuu kana qabachuudhaan gara si'ool galchaa ture. Itti dhiyaate jechuudha. Lubbuun gaafa isheen foon irraa adda baatu itti dhiyaate lubbuu kana fuudhuudhaan si'ool galchee bitaa addunyaa akkuma jedhame isaan kan hundumaa bulchaa ture bitaa ture jechuudha. Innaa akkuma sanaa ka'ee gooftaan keenyaas yeroo inni fannifamee irratti osoo jiru diiyaabiloos ammas itti dhiyaatee lubbuu kana fudhachuudhaaf wanta jiruudhaaf shakkiin isaa amma keessaa hin banne akkuma duraa jechuudha. Ilma waaqayyoodha moo miti kan jettu amma shakkiin isaa waan jiruudhaaf asittis ammas adda baasuudhaaf tarii fannoo irratti yoo jiru dubbachuu danda'a jechuudhaan laphee Yihuudotaa keessa bulee maal jedhaa ilma waaqayyoo taate fannoo irraa bu'i jechuudhaan gaaffii kana ammas deebiidhaan dhiyeessaaf. Maal yoo taate ilma waaqayyoo yoo taate jechuudhaan fannoo irraa bu'i. Ingidiir gooftaan keenya ilma waaqayyoo ta'e fannoo irraa bu'a jechuudha. Yoon bu'iin hafe immoo miti waan ta'eef haala kanatti wanta yaadedha. Ilma waaqayyoo taate fannoo irraa bu'i jechuudhaan dubbata gaafata. Kun wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 40tti barraa'ee jira. Innaa gooftaan keenya ittiyyuu fannoo irraa of buusuun haafuuti yaa'unni kan dhufe fannifamee beenyaa addaan kaffalee du'ee du'aa ka'uudhaan addunyaa hundumaa bilisa baasuudha waan ta'eedhaaf ittiyyuu fannoo irraa of buusuun haafuuti. Inni kan inni barbaaduudhaaf inni kan ittiin sossobamu waan biraa dubbate. Maal jedhee waaqa koo maaliif na dhiiste? Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 46. Ilaala. Maal jedhee waaqa koo maaliif na dhiiste? Kana booda diiyaabiloos inni dhaabbatee ilaalaa jiru maal jechuudhaan ilma waaqayyoo taate fannoo irraa of buusi jechuudhaan gaaffii kana kan dhiyeesse itti gooftaan keenya itti of buuse gaafa inni kana dubbatu animmaa hanga irraatti waaqa taalaataa jedhee shakkiidhaanan ture. Edaan inni waaqa miti. Maaliif kun akkasachaa jira kaa? Maal jechaa jira? Waaqa koo jedhee waaqa biraa waamaa jira waan ta'eef inni waaqa miti jechuudhaan akka lubbuu namoota birootaa isaa ture. Akkasuma lubbuunsaa foonsaa irraa adda baasee gara si'ool galte jechuudhaan yeroo itti dhiyaatu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti qilleensaan funyoo qilleensaadhaan hidhee jechuudha. Diiyaabiloos ofuma isaa fedha isaatiin gara gooftaa keenyaatti dhiyaatee hidhamee bitamee mo'amee lubbuuwwan si'ool jiran hundumaa bitaa kan ture fedha isaadhaan maal taate? Fedha isaadhaan dabarsee gadhiisee dabarsee fedha isaadhaan mo'amee aangoo mo'ummaa gooftaa keenyatti dabarsee ofiisaa fedhuma isaatiin itti dhiyaatee dhufe jechuudha. Maaliif? Fedhuma isaatiin. Kana booda lubbuuwwan waggoota 5,500 si'ool sassaabaa ture hundumaa hidhaa jalaatuu hiikee akka gad lakkisu achumatti dubbate. Innaa fedha isaatiin kana hundumaa diiyaabiloos otoo hin dirqisiifamiin raawwate. Mo'ame jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya diiyaabiloosiin kan mo'e haala kanaatiin foon uffatee fannoo irratti kana taasiseeti. Innaa asirratti waaqa koo maaliif na dhiiste jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbate seexana kana gara isaatti dhiyeessee hidhuudhaan
lubbuuwwan bittaa tajaajilu hundumaa bilisa akka baay'eedhaaf malee inni galanni isaaf haa ta'uti waaqa hin ta'in hafee waaqni kan biraa jiraate kana kan dubbate miti. Innaa diiyaabiloos itti dhiyaatee ofiisaa hidhamee ofiisaa fedha isaatiin hidhamee bittaasaa jala immoo kanneen jiran hundumaa akka gadhiisuudhaaf fedha isaadhaan kana taasifame jechaadha. Kana immoo ibsu gooftaan keenya dursee maal jedhee ture? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 yommuu dubbisnu namni dursee mana isa jabaa osoo hin hidhiin namni dursee nama isa jabaa osoo hin hidhiin mana nama jabaa kanaa seenee meeshaasaa akkamitti saamuu danda'a? Ingirii namni dursee kan jedhe nama kan jedhe mataa isaatiin nama isa jabaa osoo hin hidhiin nama isa jabaa kan jedhe immoo diiyaabiloosiin osoo hin hidhiin mana isaa si'ooliin meeshaasaa lubbuuwwansaa akkamitti saamuu danda'a jechuudhaan gooftaan dursee kan dubbate haala kanaatiin ofiisaa dursee waaqa koo jedhee dubbachuudhaan diiyaabiloos Kiristoos namatti fakkaatee gara isaatti dhiyaachuudhaan fedha isaatiin hidhamee fedha isaatiin yeroo inni aangoo isaa gadhiisu gooftaan keenya lubbuuwwan jiran hundumaa bilisa baasee jechuudha. Innaa gooftaan keenya waaqa koo maaliif na dhiistee jechuudhaan fannootti kan dubbate galanni isaaf haa ta'uti fayyina dhala namaadhaa fi bakka dhala namaa bu'ee iyyoo kana iyyuudhaan diiyaabiloosiin gara isaatti ofitti dhiyeessee bilisa dhala namaa baasuudhaaf jecha diiyaabiloos gara isaatti ofitti dhiyeessuudhaaf jecha kana dubbateera malee inni waaqa hin ta'in hafeetuu mitiidha. Qabxii sadaffaa kana fakkaataa kana fureeffaa fakkeenyummaadhaaf akkasumas gad of qabummaaf kan jedhu kutaattaanuun qabannee kan deemnu kan ta'u kan guyyaarraa asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo uumaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.